Ashamar kafuune kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Niwsii akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwsii namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwsiif haarawaa taatan Muhaa Niwsii subscribe gochuun maatii nuuf taasisaniin jecha erga subscribe gootanii mallattoo bilbilaa banachuudhaan ammoo qophiiwwan keenyaa fi oduuwwan garaagaraa akka isin bira qaqqaban gochuus hin dagatinaa isiniin jenna. Qophii keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan hagadhuma sagantaatti si waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagadhuma sagantaatti nu waliin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO lola guddaa giddu galeessa keessatti humnoota mootummaatii waliin gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. WBO'n sulultaa keessatti waraana mootummaa lolaa jiraachuu kan beeksise. Sulultaan lafa magaalaa guddoo Finfinneerraa kiiloomeetira 20 hin fagaanne oggaa taatu lola ulfaataa sulultatti ammoo torbee kana keessa gaggeeffameen komaandaroonni lama ajjeefamuudhaan ajajoonni dhibbaatis isaanitti makamuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa godina kaaba Shaggar sulultaa iddoo hedduutti lola gaggeessaa jiraachuu kan beeksise. Lola ulfaataa sanaan injifannoo guddoo gonfachuudhaan humnoota mootummaa akka baala mukaatti harcaasuun meeshaalee gurguddoo boojuudhaan konkolaataalee waraanaa hedduus waraanumaa waliin barbadeessuu himee jira. Lolichi ammoo lakkumaan gara magaalaa guddoo giddu galeessa biyyattii taate Finfinneetti siqaa kan jiru WBO fi mootummaan haleellaa walirratti raawwachaa jiran jabeessuudhaan lolichas gara jiddugala biyyaatti geessanii jiru. Kanaan dura mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lixa Oromiyaatii fi akkasuma gama biraatiin kibba Oromiyaatti haleellaa gurguddaa wal gubbatti raawwachaa kan turan amma immoo lolli magaalaa guddittii jalatti siqee jira. WBO balleessuudhaaf ammoo tattaaffiiwwan garaagaraa ajajoonni olaanoo waraana biyyattii godhanis WBO'n isaaniif ammoo gajjachuus waan dide fakkaata. Lolli ulfaataa yeroo ammaan tana sulultaa keessatti gaggeeffamaa jiru muddama guddaas akka uumeetu himamaa jira. Lolli ulfaataan jiddu galeessa sulultatti gaggeeffamaa jiru muddama hamaa akka uumeef guyyaa har'aan tana ajajaa waraana biyyattii Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaadhaa imala isaanii gara sulultaatti ammoo jalqabanii akka jirus kan himame. Kanaan dura ammoo muummee Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessaa marii waajjira isaatti gaggeessaniin magaalaa Finfinnee ittisuudhaaf rayyaan ittisa biyyaa isiin baatis ammoo qophaa'uu akka qabu ergaa ajaja dabarsanii booddee ammoo humni waraanaa guddaan guyyaa har'aan tana helikoophtaraa fi lafoodhaan naannawa sulultaatti bu'aa jiraachuunis himamee jira. Lolli kan durii caalaa sammaachuudhaan WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamuu kan itti fufee Ameerikaa dabalatee biyyoonni lixaa ammoo 10 ta'an Oromiyaa keessatti adeemaa jiru isaan yaaddeessuu himuudhaan ammoo mariidhaan lola gaggeeffamaa jiru xumuratti gochuu akka qaban muummeen Abiyyi Ahmadii fi hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoodhaa kan gaafataman ammoo gaafii biyyoonni lixaa dhiyeessan kanaaf ministeerri muummee Abiyyi Ahmad otoo deebisaa hin laatiin magaalaa Finfinnee yeroo ammaatti waraana bilisummaa Oromoo WBO'dhaan marfamaa jirtu waraanicharraa ittisuudhaaf ajaja baasanii humna guddus bobbaasuu irratti argamu. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ammoo gama isaatiin kibba Oromiyaa dabalatee lixaa fi jiddu galeessa bakka hedduutti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad godinoota Oromiyaa keessaa baasuudhaaf haleellaa jajjabdus raawwachaa jiraachuu beeksisee jira. Lola Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru sababeeffachuudhaan oppiidiyoon kaleessaa biltsiginnaan har'aa damee Oromiyaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaadhaa nama biraa bakka buusuudhaaf muummee Abiyyi Ahmaditti ammoo yaada isaanii xaliyaan dhiyeessanillee ministeerri muummee Abiyyi Ahmad kanneen Shimallis Abdiisaa aangoo gubbaa kakaafamu barbaadaniif ammoo deebisaa laataniin eenyuyyuu Shimallis Abdiisaa naaf hin caalu aboo shanee balleessuu dadhabullee jechuun isaanii ammoo kanneen Shimallis
aangoo gubbaa akka ture hin barbaanne dallansiisuun dhagahamee jira. Muummee Abiy Ahmed ammoo gama isaaniitiin eenyuyyuu Shimallis Abdiisaa naaf hin gahu jechuudhaan ammoo Shimallis aangoo gubbaa turuu qaba jechuudhaanis yaada isaanii ibsanii jiraachuun himamee jira. OPDO'n ammoo bakka lamatti wal qooduudhaan lola Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf Shimallis Abdiisaa itti gaafatamaa gochuudhaan akkasuma gama biraatiin ammoo waraana bilisummaa Oromoo WBO Oromiyaa keessatti jabaachaa dhufeefis ammoo hanqinaa fi laafinni kan mootummaa naannoo Oromiyaati. Gaggeessaan naannoo Oromiyaadha ABO Shanee balleessuudhaafis xiyyeeffannoon inni laatee hojjechaa jiru hin jiru jechuudhaan ammoo OPDO'n bakka lamatti wal qooddee Shimallis aangorraa akka kaafamu yaada dhiyeessanis ammoo muummee Abiy Ahmed eenyuyyuu Shimallis hin gahu jechuudhaanis kanneen Shimallis Abdiisaa fonqolchuu barbaadanis ammoo dura dhaabbatanii jiru. Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ajjechaa namoota nagaa gubbatti gaggeeffamaa jiruu fi gama biraatiin ammoo qabeenya barbadeeffamaa jiru ilaalchisee Shimallis Abdiisaatu itti gaafatamaa kanneen jedhanis ammoo akka jiran kan himame. Lolli Oromiyaa keessatti adeemaa jiru lolaanis ta'e mariidhaan haga ammaattis xumura hin arganne mootummaan naannoo Oromiyaadha hojjechaa hin jiruun ammoo OPDO kaleessaa keessaa maddaa jira jechuudhaan gareen Shimallis faan dura akka dhaabbatanii fi gareen Lammaa Magarsaa deebitee aangoo dhuunfachuu barbaaddi maqaa jedhuun ammoo Shimallis Abdiisaa gama isaatiin kanneen isa dura dhaabbatanii fi moggaasaa deeman hedduu isaanii harcaasuudhaafis akka jiran ammoo waadaa galanii jiraachuun isaaniitis himameera. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii giddu galaa aanaa Ginda Birat waraana Biltsiginnaa gubbatti tarkaanfii fudhateen hedduu fixee akka jiru beeksisee jira. Waraana mootummaa faashistii Abiy Ahmed magaalaa Kaachisaatii bahuudhaan gara gandaa Kaloo Badhaasaa deemaa ture bakka addaa Tulluu Jaalootti gootichi waraana bilisummaa Oromoo Buttaan Tulluu Limaata waraana konkolaataa 8 guutumatti barbadeessuun hedduu ajjeese hedduu madeessee jiraachuu hime. Lola kana waraanni sirna gabroonfattuu Biltsiginnaa 92 ol ammoo yoo ajjeefaman 114 ol ammoo kan madaan hoggaatoo guutumatti ammoo WBO'n lola kana injifannoon goolabee jiraachuus beeksisee jira. Amma gabaasni kun ammoo qindaa'etti madoo fi du'a ambulaansii 3 fi konkolaataa paatroolii 2 ammoo walumatti konkolaataa 5 humni mootummaa Abiy Ahmed guurrattee gara aanaatti deebitee jiraachuu WBO'nis beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhachuu cimsee itti fufee jiraachuu beeksisee dubbii himaa WBO Odaa Tarbii akka jedhanitti tarkaanfii loltummaa zooniiwwan giddu galaa fi gama kaaniin kibbatti fudhatameen humnoonni mootummaa hedduun ajjeefamanii jiran jedhan. WBO'n zoonii giddu galeessaa godina Shawaa kibba lixaa aanaa Ammayyaa ganda Jamoo Kuraa keessatti lola guyyaa kaleessaa fi har'aan tana waraana Biltsiginnaa wajjiin gaggeesseen loltoota sirnicharraa 30 ol yoo ajjeesu 20 caalaa ammoo madeessu dubbii himaa WBO Odaa Tarbii himee jira. Tarkaanfii WBO kan hordofuun ammoo waraanni mootummaa Biltsiginnaa Abiy Ahmed dargaggoota 2 ajjeesuudhaan manneen jiraattootaatis ibiddaan gubaa jiraachuunis himamee jira. Gama biraatiin ammoo godina Shawaa kibba lixaa aanaa Tolee magaalaa Bantuutti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa hedduu ajjeesuudhaa fi madeessuu dubbii himaa WBO ibsanii jiru. Humni WBO magaalattii keessatti ammoo tarkaanfii ilaaleessa humna mootummaa gubbatti fudhateen qawwee 30 fi hidhannoowwan gurguddoo birootis akka booji'ee jiru dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Idil Addunyaa Odaa Tarbiidhaa himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola guyyaa lamaan kana gaggeessaa jiruun jiddu galeessa Oromiyaa akkasuma kibbaa fi lixa Oromiyaatti injifannoo guddoo gonfachuus beeksisee jira. Opereeshiniin Biltsiginnaan Oromiyaa gubbatti labsite guutumatti fashalaa'e kan jahan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoodha. Kibba Oromiyaa fi jiddu galeessa Oromiyaatti ammoo guyyaa lama keessatti waraanni Biltsiginnaa 300 olis dhumtee akka jirtu miseensonni waraana bilisummaa Oromootis himanii jiru. Lolli jabaan ijibbaataa waraana bilisummaa Oromoodhaaf balleessuudhaaf godhamaa jiru. Guutumatti ammoo ijoolleen Oromoo dura dhaabbachuudhaan lola kana kan injifatte yeroo ammaan tana humna mootummaa Abiy Ahmed
Ahmad akka gaariitti adabuudhaan gandoota baadiyyaatii fi magaalota keessaas baasaa jiraachuu beeksisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola jabaa humnoota mootummaatii wajjin gaggeessaatiin jira jedhuun ammoo kibba Oromiyaa gama kaaniin jiddu galeessa Oromiyaatti humnoota mootummaa hedduu barbadeessuudhaan hedduu isaaniitis ammoo madeessee akka jiru kan hime. Lola kanaan qawweewwan gosa adda addaatii fi konkolaataa fi hidhannoowwan biroo gurguddoo humnoota mootummaa Abiy Ahmed irraa boojii akka jirus beeksisee jira.